jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya kam jirtu dhagaa keessanii an har'a kaakuu dugdatti baadhee baay'ee cannaqamaan jira jechuudha. Isheenillee baay'ee cannaqamte argitan. Gawaqa kaakuu dugdatti baadhee manaa ba'e waa lama hojjechuun manaa ba'e waan tokko dhiisee galaan jira. Booda qabattoodhaan baadhee bahuudhaaf baay'ee na rakkistenna. Har'a mana ufcoo deemeen dhufe jechuudha. Mana ufcoo biyya keenya akkamitti akka daaskisannu midhaan jechuudha xaafii. Midhaan hundumti achuma keessa jira. Viidiyoo isaan ilaaltu amma garuu sagaleen dhaga'amu ufcoo waan daakaa jiruufi midhaan hundumti achuma keessa jira. Midhaan gosa barbaaddu achuma bitatta. Kiiloodhaan jechuudha amma barbaadduun ajajjatta. Si mazzanu gosa barbaaddeeni gatiinsaa wal caala. Sabooda isaanumatu qulleessas. Warri sooran jiru warra dhiira waan sin ajaa'ibu immoo ijoollee dhiiraati kan soru jechuudha. Ijoollee dhiiraa dhugaa waaqa xaafii kan qulleessu ijoollee dhiiraa kan daakullee dhiirumadha durattuu garuu dubartiinis hin daakti bakka tokko tokkotti. Isaanumas namaa soora isaanumatu waan hundumaa jechuudha. Daakame yeroo xumuramu midhaan suni gaarii qabu gaarii isaaniitiin manatti fidu jechuudha. Lakkoofsi manaatti himama. Bilookiinsaa hunditti himama. Bilookii jalatti immoo lakkoofsa meeqa akka ta'e balballi isaatti himama. Irratti barreeffatu. Sabooda bakka yeroo xumuran fidanii bakka balbaluma rukutanii ol namaa gashu jechuudha. Baay'ee salphaa baay'ee namatti tola haalli isaa. Yaa maallaqni jiraannaan xaafii sooruu sijjamar xaafii sooreen beeku. Haga ammatti xaafii sooranii daaskisuu midhaan kana hin beeku akkasis godheen beeku. Na haala kanaan ufcoo keessa oolee dhufaa siniin jedha. Magaalatti baay'ee namatti tola dhugaa waaqa maallaqni jiraannaan. Waan hundumaa qophaasaatu namaa dhufaa jechuudha. Akkam sooruutti dhiphachuun hin jiru. Baatanii dugdatti galuun hin jiru. Baattee dugda keetti hidhattee galta. Achiin soorta. Achiin immoo deemtee daaskista. Achiimas baattee galta. No kun hin jiru asitti dhugaa waaqa birrii kee callaa futee dhaqite. Birrii keetti kennita. Sii mazzanu, sii sooruu, sii daaku, manatti sii fiduu. Na haala kanaa siniin jedha. Xaafii dhimma haga xiqqaasaa haga 1,000 meeqattidha. 48 jechuun kiiloon tokko 4,800 yenu. Xaafii wal caala waan ta'eef jechuudha. Gosni xaafii wal caalan beektu sinu. Xaafiin haga 4,800 kaasee hanga 6,000 jira natti fakkaata. Sadarkaansaa jechuudha. Sadarkaansaa amma kanadha. Yaa kun majaan qabadha wajji qaba waan ta'eef matoon tokko warri sooraniifis qobaatti kaffalama. Yeroo fe'amee fidamsiin kaffalama waan ta'eef matoo tokko yoo namni bitee daaskisate naannoo 6,000 ta'a jechuudha. Na haala kanaa siniin jedha. Akkatti kakuun immoo baay'ee na rakkistee jennaan dhiiseen dhufe hojii sakaanii silaa jiruun biyya keenya hundisaayyuu hiriiradha, salfiidha, warfaa eeguudha. Na bakka biraas baankiis dhaquufan ture. Baankii dhugaa waaqa warafaan eegodhe waraqata barreessee keen dhiisee bahe. Hin danda'amne jechuudha. Hamsa hulettu. Hamsa 35 sentimeter 35 tahu. Anti di dulu apa?
ሩዝ 10 ከተጨመረ በቃ አርጎ ወዳበረ ያለ ጠንካራው አዎ 10 ብር ነው ይሄ ቀበሱ አርጉ ያው አሁን አርጋችሁ ተንደሱላ ማን ወጭ ከሰን ጅራ ጣፊ አጀጁ እፈጆቹላ ጣፊኒ መቶን tokko amma bari kuma jaatti jira jechuudha ጣፊኒ amma bari kuma jaatti jira kuma shaninis jira kuma afuri wal caale jechuudha sadarkaansa kan sooree qulqulleessus isaanimadha warra dhiiraa argaarti handaakus dhiira
dhugaa waaqa argitanii dugdatti baachuu jechuun kootota ma'aati tokko baatanii deemu. Yoona kakuu ilaalaa keessaa buuteetti ergiyaas geesseewwan keessaa buutee jechuudha. Kana kaa dugdatti baachuun na rakkistee dhugaa waaqa baay'ee na rakkistee dhiisee dhufe ka. Otoo dhimma koo xumuratii dhiisee dhufe gana lammata manaa bahu. Lammata manaa bahaa jechuudha. Rabsuma maala kun darsi ismaa walli qabatticha dhugaa waaqaan ittiin baatan sun baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Haa jedhime sayyoo goofaree taatee jirti ummati. Ganamaan immoo ganama dhagaruu amma na akkasii har'a rakkannee sinin jedha.